hin qabaane amma mataan kiyya jechuudha. Gaafa duraa nashiidaa baasee nashiidaa lamaa gadi dhiise. Achi ka'ee immoo hin dhukkubsadhaa jedhe. Wallaahi imoo isaallee hin qabaa, waan lakkoofsi isaas qaba waan ta'eef isaa hunda adii walitti qabna. Barreeffamni isaatiyyuu yeroo inni birrii nu gaafatu hin jira garuu birrii namni gargaare hin jiru. Ani mataa kiyyatti hin gargaarre. Innaa maqaan isaa Jaafar jedhama. FB isaa dalgaa mucaan kun ijoollee jimmaa mi dhaloonni isaa mo'ees. Jimmaa miti. Wallagga beekudha. Ijoollee Wallagga. Jimmaa miti. Yaa. Jalqaba inni kan dhukkubsate isaa miti isatu dhukkubsate erga sirraan haadha malee ani kan na dhukkuba naan jedhe malee mataa kiyya na dhukkuba isa dhukkuba malee haadha an dhageenyaan ka haadha garee kan hineefillee isa dhukkubnu dhukkube jedhee tanan gurbicha jechuudha. Innaa ani mootiyyuu ijoollee yoo san baay'ee wallaahi yeroo san baay'ee namni gargaaree jira ani garuu hin gargaarre yoo san hatta siistariin tiyyaayyuu gargaaruu naan jettee oo barbaadde gargaaree dheeni yoo san baay'ee takka garaa nu nyaate beektaa nuti ijoollee shamarranii garaa laafna kanaafuu. Gaggabaabsaatiin namaaf. Malee maal ta'e jarana isin seenaa maanni rakkoo meen barsiise. Dhugaadha Khadija maal sitti fakkaate nuti dubartiin keessattuu jechuun iddoo haadhaatti wallaahi eenyumaan yoo ta'e namni garaatti jabaateetiin danda'u hin jiru. Maaliif jennaan inni beektan yaani qimaadha haadha jechuun maal akka taate ni beektu. Micoota nama fakkeenyaaf wallaahi laazim yaani namni akkanumaan haasaa malee waan hin beekne keessa galeetiin jechuudha. Yaa haadhaan kadhatee erga jedhe ni kadhate haadhaan sinii galee. Saniifuu akkasitti malee namni yookaan duriyyummaadhaa fi dila kana ta'e hin jiru. Sinii galee amma micoota ammas yoo taate furmaan isii jiru tokkollee hin jiru. Khalas du'aayi qofa godhaafiiti ajandama godhataa jira malee umta akka furmaanni si hin jiruuti asumatti dubbootu dhaabdanii ati sutu laayivii kana cuftee baatee ranaaf wayyaadha wallaahi akka yaada kiyyaatti jechuudha. Asi gaafadhu qoy. Acha. Akkami mee jechuun dubbi maayyuu naan galle liifi ma wajuma argeeti maa osseene. No gurbaa wayitu haadhaatu dhibamee jennaanii fi dhibamti ta'ee fi sila beekuma kuffisee akkasi godha inshallah wallaahi. Rabbiin isa haa qabu egaa birriirraa liqeeffateetiin jalaa badee bas kanuma dubbiin ajandaa godhatanii waan guddaa godhatan kalas ka miidhamellee isiidha ka nyaatamellee isiidha ummanummaan kun maal ka jedhu isiirraa gadi isii deebisee yookaan arrabsaatiin baga akkas taate baga namni dogongorre hin jiru barbiyaansi wallaahi nu dubartii alaabtuu miti dhiirti feeteen dogongortii bar. Ummata deemu innallee carraa nuu kenname takkiti dubbannee bula. Hamile mesiitu maanee inni maa hamilee si cabsa. Rahiyya dismeetiko kebeekii dubbadhu. Himattu haasofteen kuttu haati biibisi. Ani ka jechuu barbaadu kana dubbannaa ati si xiqqoo garaana nyaatee Hussein jedhe namicha nu biraan gahee nu waraana keenya bobbaafnee ragannaa hattuu akkanaa kana barbaanna. Namicha kana isa bichaan biraan gaafatan washandaa fi waan ta'eef. Yaa baniyaata mee badina rakkaayina namni kuni nashiidaa isaa kan namni hin beekne jiru. Birrii meeqa si nyaate? Sagaleen namni nashiidaa dalagaa nama rabbii fakkaata. Haadha bar boo'ee wallaahi ilmi dhiiraa boo'ee. Abboo rakkana kanneenii yoo hattuuni gadaallee hosseessi gadaan kana jira hosseessi rakkana kana hattuuni. Eessa jirta keebee keessa jirtaati. Sheekolee akkana kan sheekolee hin danda'amu gadaa hosseessi sheekoleedha sheekolee jettanii itti ofi kenna yeroo ammaa kana kan dadhabsiise sheekaa hannaan. Waa biraati. Amma sheeka maqaa sheekaa dhaataa odoo sheeka olmaallee tuqaan taane maqaa sheekotaa dhaataa horrawaa akkana kanneentu waan guddaa balleessadha. Yeroo ammaa kan isin amma durii jettanii nu dheessitanii bara dhugaa isin himnaan nu oomiti akka nu amma waan nu jechuu uummataan nagaati duriyyee namni nu jaa malee garuu ammoo kan akkoo qabu warra dhuunfatee luuxaa deemu kanneen nu amma namicha ragaxuu qabnaa jechaadha. Waddas nu biraan ga'a. Ati arrabsuufillee hin deemin waraana ka danda'e jira ka waa'eedhaa kanaan beekame nu biraan ga'e dhoofnee walitti kennina jecha. Maaltu leessi nu biraan ga'a akkana. Haga inni shaadaa qabatutti hin dhiibnu. Wayye. Wallahi hin dhiisina wanti ba'u ba'e kalaas wanti dubbatamee hin dhiisina. Irraa haasaa kalaas. Ibsa.
Gadaa galchimee nama tokko jalaa buusi. Gadaan illee yaada dabarfatu gadaa wal galchi. waan hunda isinii himee jira yoo barbaadan dabalataan Ibsa keessa keessaa nagaa fadhaan. Ayyee. Eeshi lama. Kamiidhaan ammallee uummanni buusii buusaa birrii walitti guuraa na kafala na birrii kana na qarqaaraan jedhu bara fayyaa qaba. Ammallee takkaa giifti asirra taa'ee kadhee hin beeku bar. Taaptaap naa godha. Guyyaatti giiftichi naa qabaadhee si kadhee hin beeku. Anarra Walaa rankaatiin iddeetii rankaatiin. shamara namni kun nama maqaa rabbii dhahate nama nashiidaa dalagu obboleewwan tiyya akka miidhamne akka nama kanatti dhiyaanne sobee nama hunda itti dhiyaata nama rabbii fakkaataa kan jedhuuf ergaa dabarsaa jedhe malee arra ofii kiyya xiqqaachuuf ofii kiyya arrabsamuuf miti rabbiin takkaa umrii kiyya keessa saffaa arraballee saffaa salphinnallee na dhaabee hin beeku kun awwal marraa tana arra saffaa salphinnaa dhaabbadhee malee. Waan fedhan na haa godhan yoo fedhan ganna haa deebisan yoo fedhan ol na haa deebisan dhimma hin qabu kanarra wallahi. Seenaa gadaa wal harkisee eenyu gasi deebisaa miti jarumaa jedhoofna yaa maa gasi deebisan kan nyaatame si maaliif gasi deebisan. Si jira booti Gadaa kan ta'u kana. Gadaa useensi maal taatee waraana jiran warruma fakkeenyaa fi si arrabsu sanuu dhoofna yaaki nu nama ajaa qabdu keenya waraana caccabsaadha. Nam tokko tokko kan isin geennetu bara ajandaa godhatee si arrabsa. Sigalee ati umta akkasitti hin dhagaamin wallaahi laazim hin kennini feennuuf illee gurra kijibduu tanneen siyyuun geettu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Yoo duubaanne waa baay'ee dhageenya. Salaamu alaikum. Namicha kana akka shamarran Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. malee suura micattiin takkaallee Suudii jirti. Nashiidaa kana gaafa lakkisuu hedduu darahaama 5,000 irraa liqeeffate Suudii jirti micattiin jechuudha namichi kun jechuudha. Antee Kanaafuyyuu isin irraa of eegaa malee ammaan booda wanti isin maxxansu tokko hin jiru maamiyyaati. Kuni hattuu doomma ayyaana carraa nuu kennaa bee ijoollee carraa nuu kennaa gadaa dubbadhu gadaa. Wanno jira jedhanii beektaa. Maaltu Na dhaggeeffadhu gadaa darasoota jibbaachise jedhanii antee akka waan nama raayyaa baasuu godhaa ijoolleen kun dubartii shawwadaa nyaachuu jammarte jedhanii kun ashandaan ta'uu qaba ashandaa o'an nu baname antee atillee akka ajajaa waraana tokkootitti mee waan gaafii qabdu dubbadhu. Yaada qabdurraa ibsadhu. Bareeda. Mee beerrii muutii qabadhaa dhiira waa asaara. Sagaleen iddoo bara. Maal inni sheettichi kame haatu jammarti antee qaalloon? Antee jammarte. Darasaan jammarte. Ayyee. Kaamiin inni daratichi kun. Haanni dara. Ammoo ajaa'iba. Nu dawaa Isa barbaadan raayyu maal taate? Ashandaa idana arganne yaaki. Yoo dhufe shaadaa qabate waraanni kenna hin jiraame ati jechuudha namni isin ijoollee shamaraa saalfatti isin gabbaatanii waa akkana kanaan dubbatina. No haadha isaallee yoo barbaade finnee nama miidiyaa kanarra maxxansee irraa haasa'uu dandeessu. Lollaa billaahi akkana kana barbaadnaa. Kebeek enna gadhiisa jara gara laafaa jalatti dhaqeetiin hin fudhadha haati iyyuu hin jirti maal Gara laafoon inni nu hatu. Haatiin illee jira jirti. Gara laafoon nu barbaanna. Gara laafoon inni nu hatu. Allah namicha jireenya itti hadhaa'e bakka adis. Ayyuu miti dhasaniin kadhataa deemaa bira namichi. Maal itti tana biraati? jireenya akkamii keessa akka jiraatu beektaa? Qabatee kadhachaa deema. Maal itti anteetu namitti na bira ibsitu sun? Namooma ajaa'ibaatu Namooma bayyatini. gara laafoo jechuudha akka nama biyya faranjii. Shaarmutaa haadha hin buuftu namitti antidha. Tanniin shallota yaadi. Gadaa dhiisin. Gadaa dhiis. Yaadi namitti shaarmutaa tan na bira baata. Kottu fi muttee haadha kee haa tana ajooftitti buuti. Gadaa dhiis. Gadaa dhiis. Isa mataa taatu buuti. Konkaanni maal asii godha. Maal hambaa gootaati mataan kan kiyaasi. Abboon muyyatti waraanaan tuqiniin waraana hin bu'in dhugaa rabbi Deem waraanni kun maaliiti? Adabatee naasaa urem eenyuun caalee jira waraanadha. Maaltu waa dubbate qarna naqi gadisaa iyyuu. Kuni bara warra miidiyaa sochoosu amma deemee Nama kebeekee nama beeksisaa godhaadha maal qabaa miti. Anumatu miskiina mi anumatu nama wallahi waan hin taane keessa na galchuuf deema. Haadha namaa arrabsaa maa deemtan? Haadha namaa arrabsaa hin deemina dhugaa rabbi. Inde? eenyu arrabsaartan? Eenyu arrabsu jirtani? No kebeekina dhageeffadhu. Haati namaa kabajaa qabdi bar haadha namaa arrabsina.
Haadha jifaariyoo Abbo taate wallaahi anuu ina suuraa kee viidiyoo cufadhee isa dhaggeeffadhu siif hima. Haadha namaa hin jedhin. Haati namaa takka kabajaa qabdu miidiyaa irra dhufu. Dhalaa dhaggeeffadhu. Dhalaan illee dhalaa duruyyummatoo haadha ofii haadha dhaggeeffadhu. Homaan beektu ati sammuun kee qulfiidha akkamitti ani qoy haati koo mana jirti ani miidiyaa kana nama arrabsaa oola akkamitti yaani yoo nama arrabsaa haadha fidanii laazim arrabsuu qabanii. Ana malee kaa balleessee baraadhatii yaamti. Ana qofa too Hoteeleen kun aadarraa hin baane. Wanti quban qabdu haati koo akkamitti arrabsamte haati koo. Ara waan hin taane haasa'ina. Inatu siin jedhee gara kana hundaayyuu anaan haga bawwannaa qeessinaa akka duraan taphattutti taphadhu yookaan eleef hima kanarraayyuu bahimee inatu siin jedhe. Konkaa ilma zinaa bukkee dhiqaalaa magalandaa jala dhalatee kana wallaahi laazim bolle koo namitti dhaggeeffadhu ati taqubee amaariffaa tanaan barreeffatte suuraa kee fudhee jechaadha yoo ani hudduu keetii miti hudduu haadha keetti wali siinsaniin ila yeshaar muxaalij maalin beet Hin dandeettaa lasla hin dandeettaa akkas godhu hoola. Hola. dullatti ajaayaa haadha mana farshooti salani shaar muxitti muxxee haadhaa hudduu irraa murte kolkolee hudduu dhiiga deema. Warri yaada qabdanii yaada Amma bada arrabaan alatti manni kiyya mana arrabaati. Seena na dhaggeeffadhu nusi oseenne dulloota akkanaa tanni likkiitti himna beeta amma isii fuudhamtee qorichi jalaa fuudhame hirraa yamtii booda. Abbaan dhimmaa anaa mi'aana yaada namarraa fuudhaa jira warri isin walitti dabartanii as keessa wal arrabsitanii. Maal baroma isiin dubbattu wallaadhaan dubbataa raamee ofina keebii kanallee gabbuusi jetti namitti akka waan onnoo keessa nyaanyaate. Wala arrabsiti ummata. Mi'aan maal balleesse ummata mucattii tanaaf dubbataara ani mucattii tanaaf aaree dhufe ani jechuudha oseenaan nama diqqoo waa dubbatu dha'umaaf deema mala kootirraa jechaadha. Wallahi ijoollee Salaamu alaikum. Naati qarbii keessa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dubarra dhaabbataa dubbadha. Waalaikum salaam warahmatullahi. wallahi billahi seeniyaan wallahi sirritti beekaa soba takka malee wallahi billahi si ergis kiritti godhee lakkoofse sallee Khadija. isinii erga. Dhaabama hundaa Na wani. daqiiqaa lama muraasa mee dhiifama wajji murtii naa qabadhaa Ana muti. sin hunduu murtii naa godhaame dhiifama wajji rabbi dhugaan haa deebisu absaraatu isin biraa deeme durallee keessa ture beektanii ka haqa barbaadatuu fi haqa barbaadaa jirtan moo isini wal arrabsaa jirtan takka ka obboleeyyan teenna obboleettii hojii dhalanne haadha teenna arrabsaa jiru eenyu haqa eenyu baasaa deemtanii hoo eenyu arrabsaa deemaa jirtan Booda daawaa godhu kana gabbaasi seena. naqaa geeffadhu na baasii biti Dubbi. Yoo dhugaa barbaadan dhugaa anatu isinii hima. Yoo suusii arrabaa qabaattan deeman arrabsaa. Kalas. No himiti. Abboon irraa jalli gaatti waa jirra bijattii riisiitii qabdi bijattii riisiitii hundaa kan itti ergite qabdi birri hundaa jechuudha. Riisiitii itti ergiteen takka hin ganne. Ati waan gootu si maa dhaggeeffadhu. Biyyatti illee muka itti cabsite irraa fudhachuu dandeetta birri kan kee. Sii galee riisiitii fi haasaa inni sitti haasa'e san haga gaafa biyya gattuuti takka hin gatiin. Muka itti cabsite irraa fudhatta birri kan ta'e. Sii galee. Maaliif itti ergite isin ammoo lafa wayinaa bitaa jettee immoo maaliif? Namicha bas khalaas gacalli sakmoosii bishaan godheeti onnee timaatimii godhee irraa fudhate suu. Riisiitii qabdaati waan hundaayyuu jechuudha. Irraa fuudhii riisiitii kan kee bilbila biraatiin si jalaa badaa miiseenjera kan kee. Injira miiseenjera qabdaa waa kattasaa jawaalillee si jalaa badee miiseenjera yoo paaspoortii beekte sagalee isaa riisiitii kan kee viidiyoo hunda achirra gura dhugaadhu. Wallahi muka funyaanin naxxee bakka inni jiru isa fuusifta. Sigalee birriin kan kee sigalee jechuudha akkasitti. Andugaa siima akkuma kaleessa riisiitii gara laafoo guurte san argee jira hundaa. Wallahi astaa'ee biyyatti isaa goosisa. Astaa'ee garuu wanni kan dubbachuun barbaadu. Namni kun nama nashiidaasu nama rabbiiti nama raayyaa waan nama rabbi fakkeessee nama raayyaa nashiidaa adda addaa dalaguudha. Shamarran keenya akka nama kana irraa of eeganiif ani jechuun himeef malee akka gadi bahanii narratti duulanii na arrabsaniif miti. Akka na xiqqeessaniif miti. Akka safaa salphina Laa otoo himachuu iyyuu baatte wallahi seera irraa fudhatta. Maaliif jennaan maqaa isaatiin ergite akkaawuntii isaatiin ergite jecha inni jedhee fi haadha isaa kan inni haasofsiise hunda qabdaa. Seenaa kana hin dandeettu biyya galtee asumatti jaarsummaan himattee fudhachuudha malee biyya galtee wanni seer biyya si gargaaru hin jiru. Si galee
Akkaawuntii isaarra ergitee barreessitii qabdi. Abboo Hin haadha isaa dandeettu tani gara jedhee. tursa isii san nuuf fidaa isii ragadhaa yaaki ammallee as deebiin Wallaahi nama mana sagaleen farshoo jira oolu. haadha isaa Kiyyaan akkanatti na maal dhukkubee nashiidaa baasa. dhibameetiin jettee isiin sagalee qabdee fi hindee. Morkattuu na dhaggeeffadhu namichi kun namichiin mana farshoo oolaa mana caatii oolaa achi baheetiin nashiidaa baase jedha malee namichi kun hattuudha. Nama mana farshootiin mana caatii oolu. Amma Ayin har'a qabe kee beek irratti hin qabin miyuutii kee beeksisi gargalee No, silatte. irratti hin qabne, irratti hin qabne. Asuma wajji haasofnu haadha kiyya dhukkubaa, haati kiyya du'aaf jiruu jidduu jirti jedhe. Haati kiyya bilkoosirra jirti, du'aaf jiruu jidduu jirti. Rabbi jedhi jedhee nabbooye namni kun. Nama dhiiratti imimmaan buusee nabbooye. Achi maallaqa irratti erge. Waan ji'a tokko hin guunne keessatti si deebisa naan jedhe. Wallahi bilbila kanarraa qaba malee mee ishaa Allah boodarratti bilbila kanarratti dabarsee haasaa isaa sinii banuu danda'a. Hin kaanne ilaarratti illee sii kafala garuu boru osoo kafala jedhu bilookii na godhe. Wanni aaree ganna baasee na dubbise takkaa inni hin kennu jedhee hin beeku. Sii kenna osoo jedhu guyyaa har'aa eege. Deebi'ee bilookii na godhe. Sababii kanaan gadi bahee dubbadhe. Namni nama kana irraa of haa qusatu kan jedhurra. Galatoomiyaan jechuun tanuu addaan baafachuu fi namni yoo bakka namni rakkatetti bakka rakkootiin namni nama qarqaaru nama jiraati. Yookaan dhugaan ta'e yookaan dhara ta'e birrii kanas irraa fuudhee isaaf rabbi waliin beeka waan ta'eef kanaaf haqa hanqee rabbi naannessee siyaa galchuu namni yaada qabdan itti fufa. Mee dubbadhaa warri yaada qabdanii. Kanaaf nuti mucaa isaanii. Nama Nabarraa yoo dide birrii haqasii hagalchu yoo galchuu dide. nama gargaaruun aadaa keenya. Nabarraa jechuun. Seenaa wanni waa balleessin jirtu. Nama gargaaruun aadaa keenya. Aadaa namaati. Nama gargaaruun. Beektanitti sharku. Ani waan isin jedhu dhageessaniis warri dhiiraa jechuudha infoormeeshinii riisiitii waan qabduuf karaa biyyaatiin karaa isin irraa fudhattu qofa karaa sannuu tolcha amma isinii galee namichi kan jiru biyya keessa biyya alaan jiru riisiitii takkaan ganne ani sisin nyaate Lakki ana nyaanne illee dhagaruu annan beeka beektee akka gaariitti lafa jireenya isaa namni beekamaadha waan ta'eef waan akkanaa bahee mul'achuun qaba beektee mucaan lafa inni jiraatu bakka inni jiraatu waan hundaa beekamaadha waan ta'eef maxxanfamee akkanatti dubbatamuun gaariidha namni nama nyaatu martiyyuu jechuudha. Yani waan irraa nama aarsu. Amma inni haadhatii dhukkuba sababa kanaaf jedhee qarshii 170 Itoophiyaa nyaatee jira. Namni kun nama akkamii akka ta'e mee nu ibsati dura biyyatti hatee jiraata. warra sheekota osoo hin taane sheekota hin jedhin beektee mucaan nama sheekillee miti nama sagalee maqabaa fi waan namni barreessee itti kenne ittiin nashiidaa godhudha malee nama sheekaallee miti. Sagalee mucaan kun nama lafa inni jiraatu ati qoy inni lafa inni jiraatu dhaabbata lafa inni dhaabbataan jiraatu waan beekamaa ta'eef waan kun badaa ulfaataa miti garuu isin yerootti hin kennin maxxansi maaliif namoonni biraan irraa baratanii hattuudha kun yeroo maalitti kennan hattuu yerootti kennan. mudate kun akka nama biraan mudanne anamma akka kiyyatti sirriitti hin beeka. Anillee jaallatati waan ta'eef innillee bakka jireenya isaallee nan beeka waan hunda nan beeka waan hunda addi walillee hin qabna garuu namni kun mucaan nama duuriyyaadha malee nama sheekaallee miti simbiloodhuma nama waa barreessanii itti kennan sagalee bareedaa qabu nashiidaa kana jedhudha malee nama sheekaa miti sheeka hin jedhin ashee. Laala akkanumatti ijoollee teena nyaatu jiran akkanumatti yaani nu nyaatu ijoollee teena fixu jiran jechuudha dhugaa rabbiitti miskiina boochisu jiran jechuudha hattuu bakka jirutti. Oye amma seenaa. Dhugaan jiru kanuma. Caalaa kana. Bara soora waan hadheessu gisee tokko tokko akka nama shukkaaraan adda fusitti himu. Ijoollee matee nata arsii lama yoo isin fuutee isin nyaatte maal qaba jedhe baan qulqullee kutaa biraatti yaadaniitiin inshallah bakka caafidha. Amma tardee diis beeta kana diqaalaa luka muunyalee wallaahi billahi ilmoo zinaa kana gariiba jechuudha galgala jechuun galgala mana kana wallaahi dhugaa rabbi seenaa ittillee yaadiin daqiiqaa takka jechuudha. Hattoota warra firraa yaa'ee. Ayuma sitti nagaamine waan ati nyaatamte kun namoonni baay'een irraa baratu beekte. Namooti baay'een arganii irraa